Ashama harka fuunee daawwattoota yuutuubii saaq zeenuu hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha oduu gaddaa onnee nama cabsuu qabannee dhiyaanneerra hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtanuu kabajaan isinaffeerra. Oduu gaddaa Ayyuduree Abbaa Duraanii Obbo Galaasaa Dilboo du'aan addunyaa kanarraa boqatan. Ayyuduree Abbaa Duraanii fi qabsaawaan ganamaa Obbo Galaasaa Dilboo dhukkubata isaan mudateen guyyaa har'aa bitootessa 30 bara 2022tti du'uun addunyaa kanarraa boqatan. Obbo Galaasaa Dilboo nama qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa kaffalaa turan yoo ta'an bara 1980moota keessa yeroo bariisoo waabeefaa shinnigaatti jaallan isaa 10 waliin aarsaa ta'an ABO akka gaggeessuuf kan bakka buufaman yoo ta'u bara sanaa kaasee hanga Obbo Daawud Ibsaaf baallii dabarsaniitti ABO gaggeessaa turan. Obbo Galaasaa Dilboo nama kophaa isaanii miiliyoonota qabsoodhaan sochoosan nama diina Oromoo mataa raasaa turan nama lolee lolchiisuu fi hooggansa cimaadhaan ummata isaanii tajaajilaa turanidha. Obbo Galaasaa Dilboo gootni Oromoo guddaan umurii ijoollummaa isaaniitii hanga gaafa lubbuun darbaniitti qabsaa'aa ijaaraa fi falmachuudhaan bara ofii dabarsan. Hayyuun kun haftee jaarraa Abbaa Gadaati. Dabalataanis Obbo Galaasaan Dilboo nama umrii isaanii guutuu kabajamuu mirga Oromootiif of kennanii qabsaa'aa turanii fi wal'aansoo gatii guddaa nama kaffalchiisu baay'ee darbuun sadarkaa har'a sabni irra jiru kanaan gahuuf gahee leencotaa taphataa turaniiru. Obbo Galaasaan yeroo dhihoo bara qaanqee jijjiirama biyya Itoophiyaa jalqaba ife sanatti akkuma Oromoota hundaa biyya baqaa jiraatan keessaa gara dachee abbaa isaanii Oromiyaatti deebi'anii turan. Miseensa paarlaamaa biyyattiitis ta'anii turan. Haa ta'u malee isaanis gujjaan nama irraa hin oolle dhuftee fudhattee deemte. Duuti isaanii hawaasa Oromootiif gadda guddaadha. Maatii firoottan hiriyootaa fi hawaasa Oromoo isaan dhabeef Rabbiin jajjabina haa kennu. Isaan ammoo jannataan haa qanansiisu. Oduu dabalataatiin ammoo Shaambal Abdiisaa kiyyoo bilxiginnaan Oromiyaa kiyyessiteen ajjeefame. Shaambal Abdiisaan akkana jedhee ture. Hangan qorkee tana afaan Oromoo dubbisutti hin rafu. Afaan Oromoo dubbisuu qofa osoo hin taane hangan Oromoof deebisutti hin du'u jedhe. Akka inni dhugaan karrayyuu gargaaraa jiru erga baranii booda xiyyeeffannoo bilxiginnaa keessa gale. Guyyaa kaleessaa akka inni hin galletti kiyyessanii fi kiyyoo keessa erga gale waraanni cimaan irratti banamee ture. Haala cimaan ofirraa ittisaa osoo jiru waraaname. Erga waraanamee booda abaabuu waaqootti bilbilate. Humni Amaaraa haleellaan irratti raawwachaa jira. Ijoolleen hedduun rukutamanii jiru. Anis rasaasa fixeen jira nu dhaqqabaa jedhee bilbilaan beeksifate. Qaama ol aanaa irraa deebii dhabee bakka garagaraatti bilbilachaa ture. Garuu lollichi isuma rukutuuf waan kiyyeeffameef nama isa dhaqqabu hin arganne. Gaafa nama isa dhaqqabu dhabu akkas jedhe. Dhiira garaa beeku hambaa habalee baddee karrayyuu jechuu isaati. Namuma tokko bilbila naa kennaa isaantu na dhaqqaba jedhe. Silkii nama karrayyuu tokkollee kennuufi didan. Dhumarratti keenyumatu nu lolchiisaa jira. Jabaadhaa yaa ilmaan Oromoo jedheeti osoo waraanuu boqateen. Egaan akkuma beekamu Oromiyaa keessatti naannoo Fantaallee keessatti humni faannoo Amaaraatiin hidhate Oromiyaa hedduu goolaati jira. Namoota hedduu akka ajjeesaa jiru beekamee jira. Lola kana keessatti milishoonnii fi loltoonni Itoophiyaa yookaan loltoonni mootummaa hedduun lubbuu isaanii dhabuunis gabaafameeti jira.
Inni kan biraa ammoo akkuma beekamu guyyaa kaleessaa YouTube'n raajaa abbaa macaa hatamuun isaa dhaga'ameeti jira. Akkuma beekamu raajaan qabsaa'aa mirga namoomaa akkasumas ammoo nashiida amantaa muslimaatii walqabatu baasuudhaan nama beekamudha. Nashiidota gara 35 olii fi afaan Amaaraa fi afaan Oromootiin nama nashiida baasaa turedha. Akkasumas ammoo ummata Oromoo bal'aa biratti nama jaalala guddaa argatedha. Gama kanaan ammoo mootummaa kana mormuudhaan adda durummaadhaan nama socho'aa jiruu fi rakkattoota akkasumas namoota hongeedhaan miidhaman Oromoota hedduu bira maallaqa walitti qabuudhaan bishaan boollaa hurkisiise akkasumas ammoo Oromoo bal'aa gargaaruudhaan nama beekamudha. Egaan akkuma beekamu YouTube'n isaa subscribe nama 187 oliin osoo qabu guyyaa kaleessaa qaama hin beekamneen haakar godhamu yookaan butamuun isaa dhagaa jira. Akka beekame jirutti namni YouTube isaa bute kuni Itoophiyaa keessa akka ta'edha kan inni gabaafamaa jiru. Egaa parsantii 100 osoo hin taane parsantii 95 YouTube'n raajaa abbaa macaa kun akka deebi'us gamanumaan namoonni hedduun yookaan ammoo miidiyaaf yookaan teknooloojii barnoota teknooloojiitiin fagaatan waan kana irratti hojjetaa jiru yookaan kan hin deebine ta'e ummanni Oromoo hatattamaan YouTube biraa yoonni banate jedhe miiliyoona subscribe miiliyoona akka argamsiisu gamanumaan waadaa seenameefit jira. Akkasumas ammoo oduu biraatiin dhimmi majlisa Itoophiyaa falmii guddaa kan inni dhaqqabsiisaa jirudha jechuudha. Guyyaa kaleessaa bakka bu'oonni majlisota ulamaa'onni hedduun naannoo Oromiyaadhaa gara majlisota Itoophiyaatti deemaniiti humna nageenyaatiin butamuu yookaan immoo akka isaan oliin galle dhorkamaniiti jiru. Dubbiin kun gara inni atti adeemaa jiru baay'ee sodaachisaadha waan ta'eef rabbiin kan laafu nuufaa godhum. Egaa dubbii keenya irratti Ramadaanis dhufeeti jira waan ta'eef nama Ramadaana kana seeraan soomu rabbiin haa godhu. Egaan daawwattoota keenya sagantaan irraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatu ture. Waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. يا جاء بركة رمضان 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 كانت تنكدن رب من يا جاء بركة رمضان 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 Kaniting kadano Rabuman